jaalladhu. Miyyoon tun garuu miyyoo haadha abbaa ofii murtee isinitti dhuftee jechuudha sila. Akkamitti akkasii maxxan oduwaan fadhallee ta'e akkana ta'uun hin qabu. Mucaan kun immoo qaallichi kun warruma kanaadaa kan aboo rabbiin akka hojii teetis yaa kafalu akka ati har'a nama salphisattee gabbaafte kanatti an dhugaan isinitti warra waan kanaaf arsitan pilis teekar firraa godhaa mucaa kanarratti duula banaa kana ijoollee intala durbaa hin qabaanne haadha manaa qabaaf jala ilmoo durbaa tokkotti waan akkanaa hojjechuu jechuun qaaniidha. Akka amantaa keenyaatis ta'e akka oromummaattis ta'e safuudha. Kun harkaata yookaan waan cimaa wayii namatti fakkaachuu danda'a. Torba barreeffataadha ol galchaa. Inni torba barreeffatu isaa miteedha rooboo. Ol galchaa. Namicha bareera bar. Hingalchi eega. Bilillee akkana godhe koodii kenninaaf onni jiraate. Yoo abbaan suuraa kana yoo jiraate lakkoofsa 9 barreessi. Abbaan suuraa kana jalatti. Yaa abbaan suuraa kana dhimmi kee akkasitti dhaabbatu yoo ka barbaaddu taate lakkoofsa 9 barreessi. Lakkoofsa 9 barreessi suuraa kan kee arguu jirta waan ta'eef. Maali? Silumaayyuu ustaazummaatti hin beeku anoo nama kana. Maali ummanni mara ummanni mara. Maali lakkoofsa biraa barreessite? Isi abbaa suuraa kanaati jiran warri lakkoofsa 9 barreessite. Bilillee eenyuun maqaan isaa eenyuun bilillee. Mubee miseenjeraan sitti ma qoy miseenjeraan sitti ergaa booddee. Bilillee amma barreessis wala ila. Mubee miseenjeraan sitti ma booddee miseenjeraan si ergaa waan hunda ifan ergaa wallahi qo asirraa. Lakki waa sheekummaatti hin beeku waanooti. Si janeera. Annaki anaan nagaadha akkuma maqaa isaa ilaalee sitti nama. Soofnaan gaappiidhaan. Maqaa isaa si. Jechuun ustaazummaatti hin beeku beektee. Akkamitti booniyyee qaraayisuu danda'e himoo keessi. Ummata. Ori. Yaa baqa laawile. Astaghfirullah babu. Anka nama Garuu qaree keessaa. Nani qaree wallahi waggaa sadii eegalee amma torbaattiin qarayaan biyyatti. Nani namara sana kennu deessa. Okay, isa yoo rabbi galanna ga'u. Naergi keessa ammoo mana barreessi. Deemo. Isa amma anatu isa fida. Kana sodaa biyyatti qarayaan. Yoo viidiyoo biraa jiraate malee inni kun amma kana waan nama cinqamtu alhamdulillah yaani baay'ee mul'atu daabboon. Ani bagam mul'atiin ani immoo argine alhamdulillah. Ani nama qaamaan illee Toronto irratti illee rakkoo irraan qabu. Dhukkee irraa kaasuu dandeenya. Qaamaan illee sargisiisuu fijjisiisuu dandeenya. Bakka fedhe haa jiraatu. Ameerikaa jiraatus, Kanaadaa jiraatu, biyya fedhe haa jiraatu. Waan hedduu baay'eetti dhiphannu miti. Nama akkanaa kana dhugumatti maqaa haalummaa qabeessu jira waan ta'eef. Mubee waan tokko wanti gootanii dhiifama naa godha tokkoffaa dhaaba bakka suuraa isaan amma ka golu imaama irraa buusaa. Nagama? Barak nagama. Ni nagama. 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 Wanti jechuu barbaade wanti dabre duruma dabree jira mujattii tana akka duula irratti hin goone akka duula irratti hin gaggeessine akkasuma gartanii bultii isii ta duraatiin illee akka hin jiinne hawaasuma kenna amma inni amma tokkocha ka waan kana raawwate keessatti wanti waan kana babal'isee madaa uumu yookaan waan inni gartanii dalagini olitti ka dalagaa jiru hawaasa kenna waan ta'eef obboleettii teenya irratti akka gartanii namni islaamaa tokko gartanii duulan goone namni dogongortee eenyuun dogongoraa kullu banii aadama khattaa'uun ilmi aadam guutuun isaatu dogongoraadha. Namni tokko ka dogongora jalaa bahu jiru waan ta'eef waan kana akka dhaaban irratti fuulleeffadhaa jechuu barbaadeeti. Bareeda. Indubi. Networking ko nagamaan jiru waa tokko gochuu danda'u. Sagalee kun nagama. Networking ke gara manaatti galaan jira bilaalo. Saatiin darbitee boritti goonu moo boritti goonu sagantaa. Sirrii shabakaa sirrii miti networking ke sirrii miti dabarsu boruma dabarsu.
Oromatti dabarsinure mucaa shukuriyaa finne intala butuusi asoosifne walitti dabarsinure. Biyya namaan jira kaa. Ijoollee intarneetiidhaa guutaa bannaa taachuu borrabbeedhaati. Bishee tamaam hin galchaame. Intarneetiidhaa guutaa imaaraatti argattu. Intarneetiidhaa guutaa yookiin immoo waayifaayi takka saakaashinaa fidaa borrabbeedhaati mucaa kanaan gargaarsa. Yoo dhagaa jiraattan. Intarneetii tan qasaaqaashii namni qabdanu intarneetii asii achi deemu namni qabdan rabbii jedhaati obboleettii kun gargaarsi badhaafanii naa fidaa bor isuma dhuguma wallaahi hin qaban intarneetii kan jaa guuttachuudhaan sodaadde maal wayya. Shabakaan kee walumaa gala sirrii miti. Shabakaa kanaan nama keessummeessuu hin dandeettu. Akkasitti beeki. Sagalee sirraa citaa deemaa jira waan ta'eef. Waliigallee miti. Daataa guutuu namna maali gaa bilaal yoo xiqqaate sheekollii. Nagaa qabdaa. Baay'ee amma dhufu daqiiqaa kan geenye dhufee beektaa namallee hin qabu. Waraana seenaa. Waraana turteessa? Maaliif? Rifeensa kee. Waraana jechuun kee? Guys, hundi keessanuu mee wanti godha. Amma dhufaara baay'ee bakka wayitii bakka dalagaatiin amma wal seenee guys. Baay'ee isa agarre turee laayinii dhiisisiisaa. Yaa biiziidha. Amma siidhaan bee hidhameen ture si galee. Maalinni? Hidhameen ture? Yaa. Maali? Arkiteemi hidhameen ture. Tiktookii na hidhee ture torban takka. Guys, taa'abtan godha. Tiktaaka siidee hoos tiktaaka siidee? Baraatti daannaan waan achitti namni siidee hidhama dhugaa normaala seenaa. Hidhaa hinnaan baraan normaala see hidhaa seensee. Jechumatti qabanii warmaa masriin arabni kun wal zarbee. Naa qonnee kanatti taphattu tiktaaki naa dabee itti akkasuma gabaabaa yookaan tiktaaki na dhugamu hidhamee. Waamurina hidhee jedhama hidhamee laaluu malee dubbachuu hin danda'u. What's going on? Fayyaa keenya yaaddu si what's going on? Guys, taap godha. Isa mo'achuun irra jiraata. Push godha, okay? Fayyaa keenya yaaddu lammatoon akkaatiin deebiin wallaahi isinaa fayyadu. No. Amma osoo namni asitti libmisaatiin dhaabatee maal goota? Rifannoo irraa ka'e. Na wayyu. Dammoo bakka muudis zamoon faaqdhaa talaa fira. Amguudha wayyoo. Like. Nashaa tokko akkas irraa bire nashaa raahaa. Fantashiru fil ardi no. Bakka isaan qaraatu. Fantashiru fil ardi. Dammoo buleessi kennallee maashaallah si yaadamnaan. Baddanee tuyi lama qabaachii laayis. Kayoom taphadhasiitu wiinii huram. Amma seenee. Taaptaa booda wiinii kana irraa balleessinaayyee. No wiinii amma seenee kamaan isimu kayoomiiti. Maalitti hin beekan? Innaa isa baddee xiqqooshii qannasteerraa lijimii deemu gammarteeshii. Haadha faatee hojii. Bakka shamarri yookaan taate bareeda shii galee amma shaappii minaana babbaasaa. Aboo taaptaa booda guys. Video wayna foto ke namni argee waan mariyyuu argeera laa. I'm telling you. Is it no in house we would. I don't like Mali. game offer a tattoo. Come on United, come on Arsenal United guys, come on. Guys, taaptaa godha hundi keessan taaptaa godha shi yalla. Naa isa baddee qashtii. Ramadaani dhufee Ramadaan. Ati Ramadaana bari darbanii asirra TikTok fayyadamuu turte? No. Okay. Atau like mama injira geessallee TikTokin. TikTokin injira geessan. Akkam waggaa darbee moo? Ay maal jechuun waggaa meeqa jira TikTokin? Ani qabu baran dhageessisu. TikTokii kanarratti bar
osoo Oromoon hin heddummaatiin dura nama afurtu feemasa guddaa ture bara. Walla eenyu fa'a. Komantii jala siyaa barreessan. Namni Oromoon TikTok irra baratte eenyutu akka ta'e. Anu maaliif safaan jeen jecha. No, namni Oromoo TikTok eenyu irratti barattan guys. Isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Tiktaakiin qabaabee tagar Oromoo takka dhagarre malee. Asli no FB rabbe kan. Dhugaa dubbachuuf ani asli sabbe kan si no. Asii hedduu marfe guys. In turre bar geema gaafa. Fadiloo yaa fadilii. Kabraa'oo. Dubartii keessaa caaltuu Faayizaa maakii Raachuun deengatu dhufe jenne. maakii laa dubartii keessaa maakii Faayizaa fi caaltuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Dhiira keessaa Jaalfadiloo Fatiyaan illee ni jirti. Fatiyaan illee ni jirti. Jaalfadiloo Asitti gaafii qaban. ni jira. Ibsishaa Come on guys, akattaanu mala mini isheen hojii. Asitti gaafiin kiyya maakii. Caaltuu fi Tashaan illee ni jira. Laa Tashaan illee ni jira. Ijoollee UK keessaa Tashaan ni jira. Mucaa tokko jira. Mallee mucaa tokko wallahi. Heeshaa. Taayishaa yaa nama gaariidha barmu. Maqaa balleessa kiyya akkana balleesse. Yaa inni illee ni jira jee. Yaan Fatiyaan illee ni jirti. Amma boontuu fi maqaan itti waamte hin taminii irreen ta'etti. Boontuu fi shamarra keessaa. Caaltuu Faayizaa. Isaan faani caaltuu Faayizaa namni TikTokii baratee Nu mul'isme maqaa jira. Waan fiksee jira. Fiksee jira nu mul'isme. hin qabu waa silkii tani keessaa silkiin tun Yeroo ijoollee san qabdan fiksee isaa poostii godhan laalla. Ani hin beeku waan ta'eef. Ayin arguu